Ashama akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa hidhe. Dubbiin dubbii xiqqeeti, dubbiin dubbii Oromummaati, dubbiin dubbii Finfinneeti. Oromoo wal cina dhaabban. Namoonni biyya alaa jirtan immoo hedduun jechuudha. Yoon qalbii koo isinitti cabeessa afooti isinii jedheera maaliif Oromoo maafiyaa micha nu gochuu dhiiftan. Maali ulaagaan isin jechuudha yaamicha gochuudhaaf laayisensii fudhanneerra. Ulaagaan isin barbaaddanu maayini? Maal hanqanne? Paartilee siyaasaa. Ibsuun sababa lama. Saboota kaan wajjin immoo jaalalaan gammachuudhaan aadaa isaan qaban amantii isaan qaban ofitti amananii wajjin jiraachuu. Tokko maammee baddeena tokko hin dhabuun. Dhawwaatu fanii mammaakawaa waa himan jirtu Oromoon gaafa mammaaktu yeroo baay'ee yeroo tokko maammeen silteedhaa jedhaniitiin haasa'an. Aatiin akka dhufe sanaan jechuudhaan dhuguma isa dhugumaa jijjiirama isa dhugumaa se'eetanii bilchaginnaadhumaa waliin amma bilchaginnaa jenna sana ODP jedhamuuti. ODP dhuma deeggaraa turre minna sana hundinuu jechuudha. Hoo jedhee yaa ilaahi wayi nama dhiba. Deeggaraa dhuma sana ta'a ture garuu qabxii gatan qabxii isa guddaa. Dirqama Ameerikaa irraa beekan. Yaabaa kaadee pirezidaantii paartiin kun ijaaramu isaanii hanga dhugaadha. Waraqaan boordiin filannoodhaa kenne. Wanta maammeen arsii ta'e intinii ta'e akkas ta'e waan biraa ajandaa wanta fudhee dhufe waa biraati wanti jarri odeessan waa biraati. Arsummaan waan ittiin boonanu malee waan ittiin qaanfatamu miti. Oromummaan kamiyyuu kutaan kamiyyuu garuu akkati waa biraa keessa galtee waa biraa yaaddu keessattuu namoonni sooshaal miidiyaa si tokko barbaadu. Dhagaame waan tokko isin gorsa. Sammuu ittiin uummata Oromoo tapha siyaasaa ittiin taphattan kana meediin irratti xiyyeeffadha. Kan Oromoo hin qaqqaba. Kamilaaltaa gaafsa maal si fakkaate har'a wisi jirta gaafsa wisi jirta. Dhugaa Oromoon mangistii ta'e hin beekamiin. Loogoon keessa illee qaba. Cululleen kun ammoo tibbana waa'ee culullee haasamaa ture. Erga muummee ministeera biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed naannoo Sidaama magaalaa Hawaasaatti waa'ee cululleedhaa erga haasa'an booda gosoota culullee hedduu harkaa dhagahaa akkasuma achi as paartiin keessanillee loogoon isaa Oromoo isaa culullee ta'e achi dura moo achi as. Wantati fiddee dhufaa jirtu nama ajaa'ibaa irra si galee namni ittiin kaleessas beekuuf namni akka sanaan akkana beekuuf wal kaayyoon koo garuu kan biraadha. Amma tokko jedhee jalqabeera namni ilkaan inshaallah. Finfinneen mootummaa Oromiyaa jala bultee dantaa addaa dantaa manaa inni jiru haa bulchan akka jarri hin moones hin beekane kanaaf nama nu duraa hin miidhinaa jennaan sinii gale yoo nuti moones walammanne nagaan afootu walii jennee galata kana yoo nu oolan waan guddaadha afootu waliif jennee badhaafneen iyyuu mana manatti bakkuma dhufanitti mana jaraatti galchinaan jechuudha. Daqiiqaa tokkoof hin didu. Futee kan taa'ee jechuudha. Dhibbaan dhibbatti of caala itti amane. Kun hoo maaliif ta'e? Ana caala na ceesisa jedhee jechuun bakka an sabboonummaas qaba. Itoo kennaa jedhanii obbo Jawaar dhufee jechuudha mituu kanarratti hoggane harka isaa dhungadhee nan kennaafan. Akka paartii keessanitti sagalee paartii keessanii paartii biraatiif osoo danda'ama ta'e yookaan tokkummaa uummata Oromootiin sagalee paartii keessanii kana silaa paartii biraatiif kennuun kan danda'amu taate silaa paartii kamiif kennite? Nama dhugaadha. Jawaaradha itti nama bobbaasanii arrabsiisan Jawaar Mahammad kana. Dhuguma Jawaar Mahammad namni itti bobbaafamee maallaqni kennamee arrafamuu qabu Jawaar. Galanni Jawaar silaa akkasitti deebi'uu qaba.